نبار دبريل ماني أتركون تأي غرغر سكتني سبب الآذان أركم يكمل ربي تلوم فدي في الأنين أركني بيا بيك نرجراج وقمني سلبنا قوقني متاك كبني كنتر مالو بنا برنا سلفني سبوت عندك سار وروفي لتمني لالچ انتم ما بريو مدني سلبنا وانو تنمني تمني همني بلاني اتري كونو تأي غرغر سكتني بارلنا دوي انترنو تمسه رورو ددبته امتا درسه كانو لاكو بته غرياجه فگسه godaan sabbootiin jaraa durmadeesse ilmaan dabaree daandaranga fageesse mataan urraan qooriin haaromsee jabeesse sababa laagamtaan buqqisee gaggeesse maal yakkeeme maal balleesse miskeenni dhamaafamuun atirkuunu ta'ii gargaarsa keetiini dhukkuba qoricha utuu qabuu dhabee jaalala jireenyaa takaalee nu qabee كالسان كرات افتحون ربه أمة بيا صوتو قبول بيدر الله تيا جراتو تابه الرور جلان ابنه أجت سرقبه جرين سرب में बुकाऊ जल कबे वावको तडेरा तापते दबे खाना करारा न कबे वांदुर सुखा बुताना ने आतिर को नुता ये गरगर सकेतिनी नंदुबलनी सुआगा करा दबे नगुगा कना बंगची सोदा दबे नफाला बेगेन्या नु जला चचबे दबे गदंतुमा तुरर कनो कबे मदिसा कमा दबक राजल कबे अकेकनी कनमा अय्यूबे कमी कतलुबो फेत दबे बंद بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده كبجمتوتا هردفتوتا أروميا مسلم وديا جلت ترجمتن هند كيساني نجين نون الرابرك سنارك أبو جتشا أقويا هدا برنامج عدا علماء تكين يبيك كموفي كبجمو إن شاء الله قبل سنف كلا هجرة أركين نبي يكين خيست ديماجرو خيستو كان كلي قلقلا كتا biyya gartee amaaraa keessatti goojjam keessatti naannoo mooxaatti masgiida gartee gubame irraa ilaalchisee hayyoonni fi beektoleen teenna urjiiwwan islaamaa inshaallah waahee kanarraa inshaallah takka takkaaf nuuf dubbatanii kallatti man gama isaanii isin dabarsaa assalaamu alaykum warahmatullah inshaallah duraan dursee sheeka keenna sheek maamaa waadoo duunun eegalleen duratti sheek tamaam qaasim nu bira jiranii mee seenaa gartee islaamummaa biyya teenya keessatti qabdu irraa haga tokkorra nuu bayaa eegasii gara biraatti dabarreechuudha. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكسما ورقما أغرتي رومو مسلم ميديا أنه هردفو جرتن بقى جراتن سنين جدا كانت الآن سودان أكما بيك كمغلتين قويا هرآ قلتي بكا كانت أغرتي ولت نقبده سابا سنيفة أغرتي رومو مسلم ميديان نوافيري أكسما دوبا أجت ولك بمني أجي جرا كان في وني أن الرادو بدو قبابسي دبين جزي أكانتي قلتين نمت أرقمتوني دبتاني اللي نمريبا garuu ummanni agartee muslimaa biyya Itoophiyaa keessatti akka keessummaan ta'in isaan keessummaa miti warra biyyaati akka immootu isaan nuun jechuutti jiranii gochi isaan nutti godhuu jiranii akka isaan nurra dalaguu jiran keessummaa ta'uu kenna akkas nu fakkeessanii isin keessummaadha biyya tanaaf abbaa lafaatii miti agartee biyyi Itoophiyaa akka isin itti beekamtu biyya Amaaraati jedhanii biyya Kiristaanaati jedhanii haala kanaan deemu jiran sababa kanarraa akka ka'e masiin achi keessatti ijaaramuun qabu akka gariin isaanii yaada kennatanitti akka biyya Suudiidhaa keessatti charchiin hin argamnetti biyya Itoophiyaa keessatti masiin argamuu hin qabu waan jedhu dubbatan beekaa isaanii jedhanii agartee kaaka ammaan kana miidiyaadhaan waa daddabarsu waan akkanaa kana labsiin inni dabarsu jiru jechuudha
haalli kun duuba yoo ilaalcha isaanii ta'e garamittiin nama deema, eessa nama geessa? haalli akkanaa kun ilaalchi isaan akkana qaban kun eessa nama geessa? muslimni Itiyoophiyaa immoo akka inni itti beekamu akka agartanii nu martuu waliin beeynu suni maali? gaafa mootummaan Tigreedhaan gabroonfattee harkaanu qabdu ummanni sun bahanii iyyaa bahan bilisummaan har'aan tana argamte tun gama tokkoon isaaniin yoo jenne kijibaa miti. maaliif jennaan yeroo hagam bahanii iyyanii lallabanii booyanii boochisanii nama meeqatti dhabanii lubbuun nama meeqaatti wareegamte akka saniin duuba mootummaa gabroonfataa ofirraa oofanii yeroo har'a agartee dimokiraasii arganne masaajinni kennallee dimokiraasii nu argate ummanni muslimaallee dimokiraasii argatanii akka jireenya bal'inni isaanii dhufe jennu keessatti yeroo gabaabduu tana keessatti masjiinni naannoo adda addaatitti ammaan kana gubate 35 jedhanii nu lakkaa'u jiran duuba akka riwaayaan gariin jettutti 37 illee dhaqee jira. duuba haalli kun garamittiin oofuu jira. namni agartee masjida jechuun bakkitee silaa agartee ummanni muslimaa itti walitti qabame ibaadaa isaanii keessaa godhatu, bakka silaa namni ibaadaa irraa godhatu, bakka namni itti walitti qabamee salaatu, bakka namni itti quraana rabbii keessatti baratu, rabbii ufii itti kadhatu yoo bakkitee akkasii san agartee onnee namaa keessaa buqqisuudhaaf ka yaalan taate haalli kun garamitti nama oofaa? eessa isaan geessaa? isaan akkana yaadu kana hoo eessa geessaa? obsi ummanni muslimaa obse kun hoo deemee garam deemaa? eessa dhaquuf deemaa? biyyattiin tun uf dura maal ta'uuf deemti? akkuma jedhamu jechaadha, waraabessi yoo marfame fakkeenyaaf dabeessatti beekan waraabessa, bineensa ala galu keessa waraabessi dabeessa jedhan. tahuu walii yoo marfamee cinqatee jedhe namatti garagala. yoo nama garagale hoo duba gaafa san agartee naasuus hin qabu jechuudha. obsa nu fixachiisanii jira warri kun. gochi isaan nurratti dalaguu jiran, akkaataan adeemsa isaanii ka isaan nurratti oofuu jiran kun obsa nu fixachiisee jira. duuba ijoollee teennata barattoota bakkitee agartee ka isaan deemanii baratuu jiranitti baroomsa idileedha akka isaan bakkaan hin gahanne ijoollee baroomsaa ergan janaaza nama galchan. ilma abbaan agartee ka maal baha jedhee eegu, ka gosti maal baha jettee eeydu, ka biyyi maal baha jettee eeydu janaaza isaa fe'anii nama galchan. kana guutuu obsuu jiran, dhagahuu jirra, arguu jirra. amma immoo deemanii adeemsi kun deemee manguddoo teennarraa kabajaa fuudhanii, manguddittii teennarraa kabajaa fuudhanii, dardartittii teennarraa kabajaa fuudhanii haala kana osoo argu ummanni kun biyyattiin tun agartee duratti haa deemtu jechaadhaaf, bakka haa geettu jechaadhaaf cal'ifni ummanni cal'isu kun adeemsa keessa isaanitti waan biraa fakkaate diini makanaayyuu hundeen biyya san keessaa buqqisu, ammallee agartee nama muslimaa biyya san keessaa baasu ilaalchi isaanii kana duuba. haalli kun agartee akka ilaalcha sirriidhaan ta'in hubannee jirra duuba. kanaaf dubbii kana yoo kanurraa hin dhaamne taate ormi kun rakkoo guddatu argamaa. rakkoon argamu sun immootu nu calla irratti hin argamu. haa beekanii ummanni keenna immootu diin isaa barachuu qaba. bakka kanatti diin isaa barachuu qaba. seenaan asiin duratti agartee biyya keenna turte, biyyi teenna biyya muslimaa turte. biyya agartanii ka islaamummaalleen hattan bulte seenaa qabdi. biyya agartee beekamtuudha gama kanatti. akka isaan keessummaa nu godhan kanaa miti, kana beekuu qabna. waan isaan namaan jedhan namni gariin uma miidiyaan labsan kana dhugaa godhatee fudhata. akkasitti akka hin fudhanne. biyyi teenna biyya agartee diinii islaamaa isii keessatti ijaarame tanaan durallee agartee seenaa qabdi. biyya shawaa jedhamtu ta'amma isaan agartee dhawaa tana osoo itti deeman jijjiiranii irra hedduun nama amantaa isii harkaa qabu har'a agartee kiristaana ta'e kana aslitti biyya dura diinii fudhattee jedhan. masaajinni rabbii agartee ka 300tu zabana durii keessa ijaaramee jedhan. kana mara dhabamsiisanii akka gaafa dur dalaganii seenaa gaaf dur dagatamtee nurra dalaganii san nurra deebisuu deeman duuba. kana duuba hin dinnaadidaa isiniin jedha. dhaamsi kiyya kanuma. جزاكم الله خير الجزاء إن شاء الله هم كلت مان سبب بين قرشة مسجد قواموف كيستو بيا والله شيخ أحمد والله وان نبر جرانيف كتاسا كيستو أمة إسلاما إبا قدار رقل أجراني مالي افتها واني مسجد قواموف مالي واني من إسلاما يرموف مالي أركو كان مو مالي تهبت مال جتنيتي اللالتن. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. ومني أكما أغرتن الحمد لله إسلام ما نكون أكتبات أسنجيني
rakkinna guddaa keessa dabreeti as gahe hin bal'ata malee hin xiqqaatu abadan. Har'a wanni bileeyyan keenya keessatti biyya Gojjaam Mooxaa magaalaa Mooxaa keessatti masjida gubanii masjida 4 akkasuma qabeenya ibbileeyyan keenyaa mana nyaataa mana isaanii akkasuma dukkaanaa fi qabeenya isaan qaban irraa saaman wanni kun durarraa qabee isaan nu himaa turan jechuudha. Durarraa qabanii nutti himaa turan akkuma sheeyni keenya jee itti tamaam biyya san keessatti khaasatan Aksum keessatti masjidni jiraatu hin qabu, namni muslimaa awwaalamuu hin qabu, magaalaa keessatti ni najisaa jedhanii akkas yaadu warra akkas yaadu jechuudha. Warri kun afaan isaaniitiin nu himaa jiran durarraa qabanii nutti himaa jiranii hojiinillee nu garsiisaa jiran amma ammoo dabranii wanni kaleessa dalagame kun amma durallee waan dalagamaa ture ka kaleessa ammoo wanni adda godhu masjida gubanii eega guban boodatti achirratti sirban jechuudha. Mana rabbii namni islaamaa akka shari'aa keenyatti akka shari'aa islaamummaatti bakka amantii gubuu miti tuquunis dhorgaadha jechuudha. Akka isaanitti ammoo waan hunda godhuun hayyama qaba jechuu garsiisa jechuu kitaaba isaanii keessatti. Mukallee hin dhiisin jedha kitaabni isaanii. Beeyladaallee lafatti hin dhiisin hin dhabamsiisi jedha jechuu. Yoo dandayan akkas fedhan jechuu. Duraan je'u turan islaam agaruu makkaa yaa mooraa agaruu caakkaa jechaa turan. Namni islaamaa biyyi isaa makkaa akkuma gartee allaattiin biyyi isiidhaa bosona tahetti namni islaamaallee makka malee biyya kana keessatti margan qabuu jedhan. Akkuma amma dhihooma kanatti dubbatametti gurbaan Daani'el jedhaniin kun jechuu maal jechuu ture namni islaamaa Najjaashin inni muslima je'e nama gartee akraarii je'eeti gartee duraan maqaa nuu kennamaa ture inni illee har'allee nuu kenne jechuu. Najjaashin muslima ta'uu isaatitti ammoo hin shakkinu. Rasuula keenya alayhi salaatu wasalaam islaamummaa isaa nuuf hime jechuu waan irraa gorruu miti. Akkasuma seenaa islaamaa dukkana godhanii nuu himaa turan. Seenaan islaamaa የጨለማ ዘመን jedhan jechuudha. Zamanni islaamni bulchaa ture suni zamana dukkanaa jedhameeti keessa akka namni dabru godhan. Namni islaamaa akka seenaa isaan baranne godhan jechuudha. Har'a namni muslimaa alhamdulillah seenaa isaa barataa namni seenaa nu barreessu ka akka bileessa keenya Ahmaddiin Jabalii fi ka biroolleen barreessaa jiran. Kuni maaliif namni muslimaa dammaqe? Namni muslimaa maaliif gartee of beeke? Namni muslimaa maaliif gartee waan nuti arganne hin jiru aslan wanni gaafanne hundi ne hundeebine biyya kana keessatti jechuudha. Laakiin kanumaa waliin isaan ni gubatan jechuudha. Rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aala irraa nu dubbatee jira jechuudha. yaa ayyuha alladhiina aamanuu laa tattakhizuu bixaanata min duunikum laa ya'luunakum khabaalan wadduu ma anittum qad badati albagdaa'u min afwaahihim wamaa tukhfii suduuruhum akbar qad bayyannaa lakum alaayaati in kuntum tacqiluun. Rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aala akkana jedhee nu dubbatee jira. Nuti xalaata keenyaa fi nama nu jaalatuuf nama nu jibbu beekutti hin jirru. Ummanni kun abadan nun jaalatan. Har'a masjida keenya guban borullee nullee walumaan nu guban jechuu kun waan hafiinsa hin qabne yoo nuti akkasumatti callifnee kalaalnu taate jechuu. Kun waan hedduu namni muslimaa aalamarra jiru hundi takka masjidni tokko yoo gubate ka gosa abaluuti ka ja'anii miti jechuu. Ka nama hundaati. maaliif jennaan wa anna almasaajida lillaah falaa tad'uu ma'a allaahi ahada. Masjidni ka rabbiiti ka nama tokkooti miti. Namni achi keessatti illee ibaadaa godhu illee nama rabbiiti nama islaamaati. Maaliif gubama namni manni rabbii? Wanni gubaniif jibbansa isaan nuuf qaban jechuudha. Yoo dandayan achirraa biyya sanirraa nama dhabamsiisuu fedhan jechuudha. Laakiin hin dandayan insha Allahu ta'ala. Hin dandayan. Ifaa rabbii dhaamsuu barbaadan ammoo dhaamsuu hin dandayan. Wanni isaan akkana godhanii ibbileeyyan keenya Walloo keessatti keessaafuu Gojjaam Mooxaa keessatti fi bikka birootti illee dalagamee jira. Wanni kuni bikka hedduu dalagame. Kililii kana keessatti naannoo Amaaraa keessatti ilaa amma akka ja'amutti masjida 23 itti gubame jechuudha. Masjida 23 naannoo Amaaraa qofatti jechuudha. Kakaleessaati wajjin. Amma dura masjida 30 takka gubame waliigalatti. Kililii Amaaraa keessatti 19 har'a 4 itti dabali hagamta
digdamii sadi wayita wanni kun guutuun godhamu namni irraa dubbate tokko hin jiru. Miidiyaan ni jirti ja'amtu hundi afaan qabattee irraa callifte jechuudha. Maaliif jennaan wanni islaamaa isaan hin laallatu. Yoo ka isaanii tahe ammoo waan hunda gartee islaamni masjida gubee ja'anii islaamni gartee masjida gubee nama gorra'ee qalee charchii gubee afwan charchii betaskaana gubee ja'aniiti namni islaamaa betaskaana gubee ja'anii haasawaa viidiyoo biyya alaa walitti qindeessanii fidanii magaalaa keessa diddeemanii ummata kanaaf qoodanii garsiisan. Ummanni sin gorra'uuf deema. Ummanni islaamaa akkana dachiirraa sin balleessuuf deema jecha waan kanaan ummata kana kaasanii har'a masjida guban jechuudha. Amma durallee guban kana kaleessallee guban. Sanumaa wajjin gubanii wanni isaan sirbaa turan sirba akkamiiti? Akka biyya keenyaatti sirbi kun ka sirbamu gaafa namni tokko jaartii fuudhee jaartii isaati wajjin dumrummaa irraa fudhate gammadu gammachuu san akkasitti sirbama. Sirbi sun sirba sani. Sirbi sun sirba akkasiisan. Sirba guyyaa gammachuu sirbamu jechuu sirbi kun. Areenammaa jechaa sirban jechuu. Kun yoom sirbama ni beekama Walloo keessatti. Sirbi kun ka sirbamu yeroo akkasiiti. Akkana jechuun maali? Masjida rabbii kana diiganii keessaa gubanii mana muslimaa qabeenya isaanii barbadeessanii sanuma wajjin gartee akka nama durummaa fudhatee akka gartee waangoo guddoo argatee akkasitti nutti sirban jechuudha. Kun naman dinqisiisu. Kakanaa olii rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa wamaa tukhfii suduuruhum akbar qad bayyannaa lakumul aayaat. Wanni isaan qoma isaanii keessatti qabatanii isiniif dhoysfatan kasan caalu jee rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aalaa. Kun shakkiin hin jiru jechuudha. Ka afaaniiti kun ka hojiiti. Kasan daranii nu eeggatu jiran har'a nuun deemaa jiran waan karaa deemuu jiran isaantu beeka. Amma wanni sun isaan halaaka malee nama islaamaa halaakuu hin danda'u. Manni kunis akka nuuf ijaaramu akka nuuf deebi'u warri waan kana dalageelleen akka tarkaanfiin irratti fudhatamu barbaanna jechuudha. Maaliif jennaan wanni kun dalagamaa jira yeroo kana hunda masjidni 34 muslimaa fi kiristaanni wal danda'ee biyya kana keessatti jiraatee ja'ama. Wallahi takkaa muslimaa fi kiristaanni wal danda'ee jiraatee hin beeku abadan. Muslimni danda'ee jiraatu ture malee. Gaaf tokko gurbaan tokko gaafa tokko wayita dubbatu jaarsa nama guddaa dhabeeta Walloo keessatti haati akka oon isaa innaa waan namni islaamaa awwaalamuu hin danda'amu je'amee dhorgamurraa kan ka'e yoo namni islaamaa du'e laazima cherchitti awwaalamuu qaba ture. Cherchitti dirree irratti akkan awwaalamne jechuudha. Kanarraa namtichi kun akkoon isaa wayita duute awwaaluu barbaadan. Yoo isaan kana du'a isiidhaa beekan laazima achitti awwaalamuu qabdi. Maal godhan ree? Intalti tun duutee jennaan halkaniin isii tana awwaalanii achitti muka gartee akka janaazaatti godhanii muka fuudhanii deemanii achitti awwaalan. Dhiibbaan kanarra caalu ni jira. Miidhaan kanarra caalu ni jira. Keessaafuu killilee Amaaraa keessatti muslimni akka malee mirga dhabee jira. Warri maqaa isaanii jijjiiranii Ibrahim, Umar ka ja'amu himar ja'anii maqaatti jijjiiran. Wanni kun guutuun dhiibbaa muslimaati. Har'allee akkasumatti nuun deemuuf deeman jechuudha. Kun ammoo abadan hin danda'amu. Kun abadan hin danda'amu. Ammarraa qabee namni muslimaa hundi waliin dhaabbatuu qaba. Nuti siyaasaan yoo mirgaatan argate khayri laakiin diina keenyarra kan ucaani takkan jiru wallahi. Ka itti gaafatamnu islaamummaarraa malee gosa keenyarraa hin gaafatamnu. Gaafa rabbii fuula rabbii dhaabbannu gosti kee maali osoo hin tahin diinni kee maali? Gaafa masjidni kun gubatu maal jette? Je'amnee gaafatamna malee gosa keenyarraa rabbiin nun gaafatu. Akkasuma miti dee. Kanaaf namuu wanni kun isa laalla isatti dhaga'amuu qaba. Dubbiin kun dubbii taphaati miti. Dubbiin kun akkanatti ilaalanii miti. Ka amma ila ammaa godhan kun borullee kana daran godhuuf deemanii kanaafuu dura dhaabbatuu dirqaman ja'a jechuudha inshaallah ta'ala. جزاكم الله خير الجزاء شيخني كين إن شاء الله تمر رت إن شاء الله دامسا وما كان رت نفدام تاني أما كلت ما نجمع شيخ كين شيخ حسين أمانة سندبرة تناندر اللي أستاذ كين شيخ حسين مقالة دودولا مقالة كفالة قسم أساس رت أمة إسلاما مقاشر كيس أتين أجيساترن
biyyoota garaagaraa irratti jechuudha. Bara sanillee isinillee gartee biyya san keessa jirtanii warra gartee maqaa kanaafillee hidhamee biyya keessa ari'amee karoorri gartee kun wanni deemuuf dhiibbaan uummata islaamaa biyya Itoophiyaa keessatti deemuuf maal isiniif fakkaata? بسم الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة المحمودة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن ثار على نهجه واتبع ملتهم إلى يوم الدين أما بعد رقيفتوتا في أردوفتوتا قرثني أروما مسلميديا الفاتنا قلتوما وقام قرتي أمانتا كيسانيتيف إسلاما تيسانيتيف إسلاما تنوان جيرين كينتاتيف وان جران كراس بلاي نفاس جان مرما أولي نامني ومرما كان راموران جرات شندندو نو إسلاما تينا أكاسي دوبا كان في آية ريف قرتي شيخ أحمد أسي قرأي آية لما جرا يريدون ليطفئوا نور الله ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون ويأبى الله إسان يوم بركمو قداتم كيسام إسلام في إسلام ما أرقم بربادا بلسو بربادا قامسو بربادا رب ويأبى الله أمه نؤمتي ربي قداك عبد إسلام من إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون سيدا قبون سانيس يو إسلامي أن تفكاتا نو أموتكم ما كينا إمسا misooma keenya cimsa nu lalisa malee nu gadi deebisu jechuu inshallah maaliif ennaan teeni rabbi oofachu kanaaf inshallah gara agartee gaafii ati na gaafatteetti yoo deebishe Abdurrahmaan taargeettiin isaanii maali wanni gartee isaan masjida gubuu barbaadaniif maali lama qabxii lama sadii sirra kaasuu fedha tokko jibbiinsa gartee akkuma rabbiin nuu hime wayti su dhufa nagaa isin jedhan ammoo waan san keessaan si jibban si arguun danda'an islaamummaa badhatu arguun danda'an tokko jibbiinsa lammaffaa dadhabbinna hoos hin jedhu mu'aamalaa nu diin keenna maal nu ajaja islaamaa miti kiristaana wajjin akka kagartee amantaa biraa waliin bullu nu ajaja ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم جاء ربين أكنا نو أجاج نما قرتي أمنتا براك أبو ربي سايو الرب سنة جاء ربين maaliif sababaati gartee inni illee gartee inni dhagaa gabbara yoo dhagaa isaa kan arrabsite inni gartee ilaahi keenya rabbii keenya gartee guddaa arrabsaa jechuu kanaaf rabbiin tartiiba asluu qabnaa jechuu islaamummaa mu'amalaa qabdi dadhabbinna sammuun isaanii walqixxummaan beekan hin danda'an mu'amalaan beekan dadhabbinna qaban maaliif innaan usu dadhabbinna qabaatu baatanii akka namaatti akkuma gartee amantaan dhugata dhuunfaati namooma osoo qabaatanii osoo sammuun isaanii dadhabbinna qabaatu baatte kanaan sila aariin baan islaamummaa xiinxallaan qaban barnootan qaban hin baratan fakkaatan malee barnootan qaban wallaaloodha masjida gubuudhaan islaamummaan onnee keessaa gartee balleessuu hin danda'an masjida boru ganamaa ijaaran mukaa fi waan achi gubasan boru ganama kasantaru ijaaramu laakiin islaamummaa onnee keessa isaan sila waan danda'aniin mixiin haguma dandeetu nama ciniinti jedhan yaa hojaa yaada isaanii islaamummaa tanaan balleessanii kanaaf gartee dadhabbinna sadaffaa ammoo biyya san jeequ biyya san hinaaffaadhaan jeequ taargeettii warra biyya san naga dhoowwanii deemanii islaama kana maqaa balleessu fakkeenyaaf beeta kiristaana warra beeta kiristaana guban jedhan mataa gubbaa olbaan beeta wannaa gubbaa kaayan pikcha san kaasanii kunoo beeta kiristaana cabsarani jedhan kabarri ijaaranii fi xumuranii gubbaa isaa wannaa kaayuuf deemanii nama gubbaachi gubbaa ibsan fuudhan beeksisa gadhiisan beeksisa biyyaraa viidiyoo biyya biraa waraabanii gadhiisan kana nu gartee kan hubeenu karabbiin keenu himattadha waan warraan waan gartee walumaa galatti islaamummaan gartee namni fidhaa siin ga'e rabbi tosiin ga'e borullee kana kaal caala siin geetti nu ammoo adada wanni gartee an jedhu warri gartee biyya san bulchullee yoo gartee firqaa ahbaashta mootummaan gaffit irraa gorfama argane taate warri waan kana mootummaa keessa dhaban maaliif jennaan mootummaan federaalaa ta'uu kanaanoo ta'u maaliif jennaan masin afurii haa gubatu mootummaan birmatiin dhaamsu dadhabe miidiyaan biyya san keesson miidiyaa hagasiiti osoo adda akka amma gartee ishee amadase kaase utuu beete kirisan tokkochi gubate
qilleensi gubbaatiif ka lafaallee hin jiru hadha iyyanii waan biraa godhan jechuudha. Kana arguma jiran dhaga'uma jiran waan isinii dhaamnu tun waan irra baddan jennaan. Namni karaa keessa dhufe kana hin beekne karaa itti deemu hin beeku jedhan. Karaa keessa dhuftan gannuma 5-6 kana waan dabarsin waan nu godhaa baatan waan itti milkooftanii fi itti kasaartanii sangartee isiniif dhiifna jechuudha. Kanaafi islaamummaa balleessuu hin dandeettani masjida gubuuf quraana gubuuf nama sheekaa hidhuun ati gartee waa biyyadhanii hidhuun bar ati waa biyyadhanii hidhuun kanaan islaama balleessuu hin dandeettani. Qarallee mootummaan addunyaa islaama nuu labsee islaamummaa nu godhee asiin geenne rabbii keenya gartee tiinu haatu ammoo yaa ayyuha alladhiina aamanuu in tansurullaha yansurukum rabbiillee waan nurraa barbaada jechuudha. Dadhabeeti miti nullee dirqama keenya baana kan rabbi nurra qaba. Kanaafi warri gartee biyya san waan an dhaamu jabeessee ijaaramuu nu barbaachisa tokkoomuu nu barbaachisa waan an jedhu warri gartee mootummaa olaantan mootummaa arguu dandeettan dubbachuu dandeettan dhaabi jedhaani waan akkanaa kun mootummaan kun waan kana waan itti kuftu waan itti salphattu wanni yaadan wanni si yaadda yoo takaalee san yaadaa jiraattan andi qoonqa anda imoonatti anda galkan soo ta'e suni hin milkaa'u san abdii muradha sun hin deebi'u. Kanaaf waan itti baddanii dhaabsisaa dhaabaa nu ammoo akka islaamaatti bakka jirru kuffaari nu rafee hin bulu kuffaarri nu rafee hin bulu. Kanaaf ijaaramuu nu barbaachisa tokkoomuu nu barbaachisa wal dhaga'uu nu barbaachisa qoodama haa dhiibnu. Nuti islaama nuti muslima rabbiileen islaama enu yaama. Kanaaf amantiin keenya takkatti qiblaan teenya takka rabbiin keenya tokkocha. Kanaafi tokkoomuu qabnaa jabaachuu qabnaa ammoo wanni amantaan nu dhuftu wanni gara islaamummaa teenyaatiin nu dhuftu san gartee teenuu hin beektan jennaan isinuu lubbuu teenya irraa gartee teenuu hin qusannuu akkuma reefu mammaa kan jenne morma onnama irraa muran jireenyi hin jiru islaamummaan teenya gartee akkasii jechuu barbaada. Galatooma ulfaadha. galatooma sheekota keenya rabbi jazaa isin haa deebisu. insha Allah sumarraan insha Allah sheyni kenna dhaamsa waliigalaa sheek Maamad Waadoo nu dhaamanii masjiidni gubamu mana rabbiiti wanni mana rabbii gubaniif maal akka taheef dhaamsa gartee ummata keenya kan islaama biyya keenya keessa jiraniif maal nu dhaamtani wanni kun ammoo garam deemutti jirti insha Allah fulbaari. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المستمعون الكرام. رسالتي إلى كل مسلم ومسلمة. بني بيت الله الذي هو أكرم بيت في أرض الله سبحانه وتعالى. نحن نسمع بيوت الله تحرق وكتاب الله تحرق والمسلمون يقتلون تقتيلا. وأقول لكل مسلمة ومسلمة أندعي الفرقة بعد هذا، أندعي القبلية والعصبية بعد هذا، بعدما نسمع بيت الله محروقة وكتاب الله محروقة والمسلم المقتول والمسلم المقتول والمسلمة المقتولة والمسجون والمسجونة أيضا. تركنا اسم الله سبحانه وتعالى الذي سمانا الله به في كتابه العزيز، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا، أليس كافينا اسم الله الذي سمانا به؟ سمانا الله سبحانه وتعالى مسلمين، أما يكفينا هذا الاسم؟ أما كنت مسلما وإن كنت أمهاريا وإن كنت تجريا وإن كنت
أي قبيلة. وبعد هذا ندعي الفرق ونقول أنا صومالي، ونقول أنا أورومي، ونقول أنا أمهاري، ونقول أنا تغريوي، ونقول أنا أدري. أما يكفينا اسمنا الذي هو من أعظم اسم وأفضل اسم هو اسم المسلم. نحن نسمى مسلمين. إذا شقت العصا يدخل فيها كل غبار وكل دود وكل ذباب. إذا انشق المسلمون، إذا تفرق المسلمون سترون عجائب وغرائب من الكفرة يدخلون فينا يشتتوننا ويفرقوننا ويقتلوننا ويطردوننا من بلادنا التي ولدنا فيها. أيها المسلمون والمسلمات، والله سبحانه وتعالى يوصينا أن نكون واحدا، أن نكون يدا واحدا على من سوانا كائنا من كان. فاعلموا جيدا ديننا أحب إلينا من آبائنا وأمهاتنا وأموالنا بل ودمائنا ومن كل شيء. ليس هناك شيء نقدمه ونفضله ونختاره أعظم من دين الله سبحانه وتعالى الذي هو أغلى من كل شيء، أغلى من نفوسنا، أغلى من أموالنا، أغلى من أولادنا. أولادنا أكبادنا تجري على الأرض، وديننا أعظم من هذا كله. أيها المسلم والمسلمة، هل تنام بعد هذا؟ هل تضحك بعد هذا كله؟ هل تأكل وتشرب سليما ولا تغضب لدينك ولا تحزن لدينك ولا تسمع شيئا؟ وكيف تسمع شيئا من الفرح والسرور؟ وكيف تستريح؟ فقد حرقت وعدمت وأخرجت وسجنت وفعل بك الأفاعيل. أيها المسلمون والمسلمات، والوصية الأخيرة أنادي كل مسلم ومسلمة أن يدعو ربهم عز وجل أن يجعل في بلادنا ملكا أمينا، ملكا رحيما، ملكا يرحم الدود، ملكا يرحم النملة تحت قدمه، وملكا يرحم وأميرا يرحم الطيور في السماء والهواء، وملكا يرحم العباد والبلاد، وملكا يرحم الجن حتى الإنس. كان نبي يرحم الإنس والجن، حتى الجن نبينا عليه الصلاة والسلام كان يرحمهم. الجن الذين أسلموا أتوا نبينا صلى الله عليه وسلم وسألوه الزاد، جن نصيبين، دعا نبينا، دعا لهم الرزق، دعا لهم البركة. كان نبينا رحيما رفيقا بنا، وكان يرحم للحيوان، وكان يشتكي إليه الجبل أن صاحبه يتعبه ويجيعه. والله سبحانه وتعالى أرحمنا من كل شيء، وهو أرحم الراحمين. أيها المسلمون والمسلمات، وأقصر رسالتي هذه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبابسي أفان كينيان واني سنين جو، واني أفان كان دبدوف قبات الراي وهمتاتين أكمتاتين نما أفان كان نجينيس وقرن وقهني جج مافي أفان كينيا كوروما كان نجينيس. يا مسلم توتا نتي كافرا كومن ufkoman na jechu gaafa nuti cabne muka lafa dhawe qotto itti heddummaata jedhan duuba. Yoo nuti lafaan wal dhoyne aduwwiin
nu'uu lafaa wal dha'e ilaaltee nurratti yaati jechuu bikka jirtu hunda nurratti wal yaamti jechuu kanaaf jecha gosummaa haa dhiisnu aanummaa haa dhiisnu bifaan sabaan kutaadhaan afaaniin wal gartee fanfansuu dhiisnee tokkummaadhaan nuti muslimtoota jennee diin keenna haa jabeeyfannu biyyattii teenya ta'ee gaafa nabi muhammad alayhi salaatu wassalaam risaalaa nuu fideeti makkaaf madiinaa waliin risaalaan da'awaan diiniin biyya keenya keessa seene har'ani baasana jedhanii isaan tattaaffii itti godhanis baasuu hin danda'an duruun baane gaafsanii haga amman baane amma achilleen bahu ni dadhaban malee uf dadhabsiisan malee nu dadhabsiisuu hin danda'anii abadan hin danda'an qul muutuu bighayzikum dallansuu keeysaniin dhuma isaaniin jenna duuba haa dhumanii dallansuu isaaniitiin mootummaan yeroo dhiini islaamaa jigu taa'ee laalu ka yeroo dhiini ummata oromoo jigu taa'ee laalu ka reediyoon isaanii boqqolloo malee haga ammaan dubbanne ka yoo dhiini islaamaa jigu ka yoo dhiin ummata oromoo jigu inni boqqolloo man haasa'u mootummaa akkanaa kanas rabbiin nuuf haa qaceelchu jenna mootummaa dhugaa dubbatu ka dhugaa dalagu nuuf haa taasisu jenna wabillaahi tawfiiq assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu galatooma sheekota keenya rabbi jazaa isin haa deebisu akkasumaan dhaamsa dhumaa shabaaba keenya tokkoof inshaallah kan asirraa gartee dallansuu qabutu jira ahmad galgaluutti dabarsa eegasii afaan amaaraatiin isinit deebi'a بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله أن اللين قبتي أفرقوا فدبدي سني جبابسا وانا نرادو بدو جبينسا الراماهي ما تدري عن الرادو بدو أكما بيجي رترجو جرتني فنتاليين جبينسا أمانتيتين قوتمتي جرام جرامي تجو جرتي waan jedhu akkasuma ka'umsi isaanii eessarraahi waan jedhu irraa haasahaa jechuudha. Akkuma dubbachuuf yaale kanatti ka'umsi isaanii bakkuma abbootiin isaanii irraa kaansan irraa jechuudha. Maaliif abbootiin isaanii kaleessa eessarraa haga dhufan namiifuu haarawaa miti jechuudha. Namiyyuu nu beekaa jechuudha. Garamirraa garamitti deemaa jiran ka jedhu kaleessa abbootiin isaanii masjiida ijaaruu dhoowwanii jiran. Akkasuma ka ijaarame diiganii jiran. Bakka itti diigan san bakka masjiidni diigame san bataskaana ijaaranii jiran. Kun ragaa ifa jiru jechuudha. Seenaa musliimota Itoophiyaa kitaabota adda addaa dubbisuu danda'anii jechuudha. Dubbisuu dandeettanii jechuudha. Akkasuma masjiidni akka magaazina ta'u godhanii jiranii jechuudha abbootiin isaanii. Yeroo dargiitti masjiidni akka har'aa kanatti hin salphanne jechuudha. Magaazina ta'e malee. Yeroo achi Haayile Sillaasees diigamee bataskaana ta'e malee. Achi duras waan hojjetamaa ture adeemsa isaanii ni beektanii jechuudha. Har'aan tana ammoo har'aan tana masjiidni magaazinas ta'uu dhabee diigamullee dhabee gubatiinsa irraa booda aarii isaanii wanti isaan finxaaleeyyiin ittiin of qabbaneessan masjiida gubuudhaanii jechuudha. Har'a jibbiinsi irraa maahii isaan garsiisuu jiran ibiddaan masjiida gubuu ta'uu waan ijaan arguu jirru jechuudha. Garaagarummaan finxaaleeyyii duriitii fi ammaa maali waan jedhu yoo ilaalle dur yeroo abbaan isaanii Atsee Yohaannis turetti musliimota biyya keenya miidhuu keessa dabarsee musliimota Walloo Boormeedaa fi Bakkee akkasuma Qaalluu irratti bakkoota adda addaa irratti musliimota 200 ol fixee jira jechuudha. Atsee Yohaannis qofti jechuudha. Kun karaa abbootii isaaniiti. Har'a moonni sun ni deebiti hin deebitu abjuudha malee isaaniif jechuudha. Akkasuma yeroo abbaan isaanii Minilik bineessi turetti jechuudha. Yeroo abbaan isaanii Minilik bineessi turetti warra akkuma fakkeenya Fir'aawna musliimota irratti dalagetti harka wal duraa duuba dabarsee harkaa fi miila wal dabarsee jechuudha. Yoo harka mirgaa mure luka bitaa muru, yoo harka bitaa mure luka mirgaa muruudhaani musliimota Arsii irratti akkasuma hawwata irraa harma muruudhaan seenaa abboota isaanii fokkataa galmeessisee jira. Kun madaa yoomiyyuu nurraan qorree jechuudha. Har'a ammoo finxaaleeyyiin fi warroonni jibbiinsa amantii qaban amantiitiin guutaman masjiida rabbii gubuudhaan garaa of qabbaneessuu jiru jechuudha. Kunillee gowwummaa isaaniiti malee kuwwaa garaa isaan hin qabbaneessu aarii teessaniin kufaa du'aa isin hin jenna jechuudha. Qabxiin sadaffaan dubbadhu jibbiinsi irraa maahii maaliin ibsama akkuma isaan godhuu jiran kana ibiddaan ibsama. Namni tokko waan aaree itti gubate tokko
osoo gubee barbadeessee jedha jechuudha. Kun jibbiinsa irraa maahii musliimtota nuuf qabanii jechuudha. Kun ofuma isaaniitii guban malee uummata akka waan nurraa buusan hin qabanii jechuudha. Qabxiin arfaan dubbadhee irraa bu'uuf fedhu deebiin keenya hoo maali? Haaya isaan masjiida gubanii islaamota ajjeesanii ka fedhan arrabsanii jibbiinsa irraa maahii kunoo ibiddaan mirkaneeffatanii nu hoo deebiin keenya waan jedhu irraa dubbadhaa jechuudha. Nuti musliimonni gowwaa akka isaaniitii miti. Isaan kaleessas gowwaadha, har'as gowwaadha, borus gowwaadha. Nuti kaleessa yeroo abbootiin isaanii akka musliimonni Allah waan jedhu kana dhiisanii dubartii gabbaran yeroo atsee Sisiniyoosii fi yeroo atseewwanii jechuudha. Akka waan Allah jedhu kana dhiisanii dubartii gabbaran godhan jechuudha. Asiin duratti jechuudha abbootii keenya. Yeroo sanitti musliimonni dubartii ofifoo ciibsanii Allah gabbaruu turan jechuudha, Rabbiif salaatu turanii jechuudha. Ammas kun yaaduma isaaniiti malee nuti gowwummaa akka isaanii san isaan masjiida gubaniif waan biraa gubnee bakka hin deebisnuufi gowwummaa isaanii Rabbiillee nutti himee jira, nutis ni beennaa akka isaanii gowwummaadhaan hin deebisnu. Ammoo sababa kanaan nu tuttuqanii, nu aarsanii, nu dollansisanii, nu kaasuudhaan biyya lafee fi dhiiga keenya itti cabsinee ijaaranne hin diinnu jechuudha. Dachaadhaan ijaaranna malee. Ammoo akkaataan itti ijaarannu isaan kanaa waliin haala amma isaan itti jiran kana waliin biyya ijaarachuun hedduu rakkisaadha. Dhaamsi kiyya warra biyya ijaarra jedhee deemuuf ummata kana nurraa qabuu baattan nuyyuu gargaarsa rabbiitiin akka itti ofirraa qabnu akkuma kaleessa sanitti ofirraa qabna. Inshaallah homaa of duuban deemnu. Masjiida keenya gubanis homa takka islaamummaa ta'een nan gubne, nu ajjeesanis homa takka islaamummaa ta'een nan ajjeesne. Nuti yeroo cufaayyuu yoo gubataa fi du'aallee jiraanne islaamummaan ta'een jiraachuudha. Akka isaanii san gowwumatti ilaallee masjiida gubuu waan islaamummaa balleessaniin se'inaa. Kanaaf jajjabaadhaa bakka jirtanii shabaabni, bakka jirtanii sheekonni, bakka jirtanii manguddoonni, bakka jirtanii barattoonni, bakka jirtanii darasoonni tokkummaa keessan jabeessaa, diin keessa barnootaan bakka buusaa, barnoota baradhaa, seenaa biyya keessanii baradhaa, of cimsaa isiniin jedha. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Galatoomii jazakumullahu khairal jazaa. Inshaallah amma gama xumuraatti deemutti jirra. Ustaaza keenya Ahmad Sheek Ahmad Muhammad በአማርኛ ቋንቋ ኢንሻአላህ እንድትናገሩ ይፈልጋለሁ። በትላንትናው በጎጃም ክፍለ ሀገር በመጦ ከተማ 4 መስጊዶች ተቃጥሏል። ለምንድን ነው ተቃጠለው? ምክንያቱም ምንድነው? ለዚህ ለኢትዮጵያ ሙስሊሞች የምታቀርቡት ነገር ካለ አጭር ምጥን ባለች ሁኔታ እንድትገልጹልኝ ይፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ። ቢስሚላህ አልহামዱሊላህ ሰላቱ ወሰላሙ ዐላ ረሱሊላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ሹክራን ጀዛከላሁ ኸይር። እንግዲህ እንደተሰማው በአሁን ሰዓት በሀገራችን ላይ እየተካሄደና እየተሰራ ያለው ጉዳይ ለሁሉም ግልጽ የሆነ ማንነታቸውን ያወቅንበት ከዚህ በፊት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነግሮናል ማንነታቸውን እነማን እንደሆኑ እነዚህ ሰዎች ለኛ ምን አይነት አመለካከትና ጥላቻ እንዳላቸው አላህ ነግሮናል። ያ አዩሃ الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون بلو الله سبحانه وتعالى ينزين سوش ما نتاتشوننا يوسط مستراتشون بوسطاتشو يفننا يازوتن كذيب لاي انديازو الله نقرون المالتنا ها أنتم هؤلاء تحبونهم نكو إن أنت النسون توداتشو اللاتشو ولا يحبونكم النسو قنا يوداتشو من الله سبحانه وتعالى إن تمسسكم بليلام آية بزاو قتلو مالتنا إن أنتم مالتنا وإذا لقوكم قالوا إنا معكم كنا أنت قال سيقنانيو إناكو اسلمنا نودالن إنا عندنا تشاشل النورن أبدا تشاشل النورن أناكم بإثيوبيا وسط مسلموች ችለው እንጂ ተቻችለው ኖረው አያውቁም። ከዚህ በፊት ሲሰሩት የነበረው ከዚህ በፊት ሲያደርጉት የነበረው በድብቅ በስውር ሲሰሩት የነበረውን በመጀመሪያው ከዚህ በፊት በነበረው በወያኔ ጊዜ ሲሰሩት የነበረው ሚስጥር ዛሬ በግልጽ ወጥቷል ማለት ነው። በግልጽ የታየበትና በአደባባይ ወጥተው የተናገሩበት ነው። ይሄም መስጂድ ማቃጠልም የተደረገበት ምክንያት ካላቸው ጥላቻ ነው። ካያችሁ ኖርዌይ ላይ አንዱ ሙስሊሞችን ከመጥላት የተነሳ የሚያረጋውን ነገር ሲያጣ ቁርአኑን አውጥቶ በእሳት አቃጠለው። ያንን በቃ የመጨረሻ ማለት ነው ጥላቻውን የሚገልጽበትን ቦታ ሲያጣ በቃጠሎን የገለጸው ማለት ነው። ነገር ግን
ዛሬም እየተገበረ ያለው የነሱ ጥላቻ ለኛ ያላቸው ጥላቻ ግልጽ ነው። ባፋቸው ሲናገሩ ነበረ፣ ባፋቸው ሲሰድቡን ነበረ። በአደባባይ ላይ በዲያስፖራዎች በውጭ ሀገርም ሆነው በውስጥ በቄሶቻቸውና በቀሳውስቶቻቸው በዳቆናቻቸው እየነገሩን ነው የነሱን ጥላቻ። እኛ ላይ የሌለንን ስም እያስቀመጡ ያላደረግነውን አደረጉ እያሉ በሚነዙት ፕሮፓጋንዳቸው ዛሬ ያ ፕሮፓጋንዳቸውን በተግባር ትላንትናም ሆነ ከዚህ በፊት 19 መስጂድ ተቃጥሎ ከዛም ጨምረው ደግሞ ዛሬ 23 መስጂድ በአማራ ክልል ብቻ ተቃጠለ ማለት ነው። በአጠቃላይ 35 መስጂዶች ሲቃጠሉ አንድም የተናገረና ይህን ጉዳይ ለምን ያለ የመንግስት አካል አላየንም። ሙስሊምም ሆኖ ፈርቶ አፉን አፍኖ ቁጭ ያለበት ሁኔታ ነው ማለት ነው። ይሄ የነሱ ጥላቻ ነው። ይሄንን አድርገው ደግሞ እስልምናን ማጥፋት አይቻልም። ይሄም ሆኖ አላህ ነው እስልምናን የሚጠብቀው ብለን እኛ መተው አለብን? አበደን፣ መሆንም የለበትም። እኛንን ለዚህ ዲን ተጠባቂዎች አላህ ጀለ ወዓላ የሚጠይቀን ነገ ዘራችንን አይደለም። አንተ አማራ ነህ፣ አንተ ኦሮሞ ነህ፣ አንተ ትግሬ፣ አንተ አፋር፣ አንተ ሶማሌ ነህ ሳይሆን አላሁ ጀለ ወዓላ የሰጠውህን አደራ ምን አደረክ? መስጂድ የአላህ ቤት ነው። በዚህ ምድር ላይ ተመራጭና ውድ ቦታ ቢኖር ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንደነገሩን መስጂድ ነው ማለት ነው። ይህንን የአላህን ቤት ማቃጠል ማለት ምንም ከዚህ በላይ ንቀት፣ የአላህን ቃል ቁርአን ያለበትን ማቃጠል ማለት ከዚህ በላይ ንቀት የለም። በአደባባይ አንዱ ቄስ ተነስቶ በአንዋር መስጂድ ውስጥ ቢቃጠል ጋዜጣ እንጂ ምን አለ ብሎ እስኪናገሩ ደረጃ ሲናገሩ ነበር። ጋዜጣ አይደለም ያለው በአንዋር መስጂድ የአላህ ቃል ነው፣ ቁርአን ነው ያለው። ይሄ ሁላ ስድብ። ከዛም አልፈው ዛሬ መስጂድ አቃጠሉ፣ እያቃጠሉም ነው። ስለዚህ እኛ ማድረግ ያለብን እኛ ሙስሊሞች መንቃት አለብን። አባት የሌለው የቲም ሆነን እስከ መቼ ነው? የቲም ሆነን የሚናገርልን ሚዲያ የለን። ያሉት ሚዲያዎች የነሱ አናፋሾች ናቸው። ለነሱ ዛሬ የተቃጠለው ቤተክርስቲያን ቢሆን ምን እንደሚሆንና ስንት ሚዲያ እንደሚዘግበው እናንተ ታውቃላችሁ። እንደዛው በቤተክርስቲያናቸው ውስጥ መሳሪያ ሰብስበው እኛን ለመግደያ ማለት ነው። ይሄ ማንም አደባባይ ያየው ነው። ግን አንድም የዘገበው ሚዲያ የለም። ለምን? ሙስሊሙ ቢሆን አንድ መስጊድ ውስጥ ሁለት ሰው ወይም ደግሞ አንድ ሰው መሳሪያ ይዞ ቢታይ አሸባሪ ተብሎ ያሌለንም ስንም እየሰጡን ነው። ከዛም በላይ እንባል ነበር። ወንድሞቼ፣ ሙስሊም ወንድሞችና እህቶቼ ማወቅ ያለብን እኛ ይሄ ጉዳይ ዲናችን ነው። ከዲናችን በላይ ምንም ነገር የለም። ዲናችንን ከነኩብን ህይወታችንን ለመስጠት ዝግጁ ነን። ምክንያቱም የምንኖረው በዚህ ዱንያ ላይ ለዲናችን ነው። ከዛ ውጪ አይደለም የምንኖርበት። ግን ይሄ ነገር የሚያጠፋው እኛን ብቻ ሳይሆን እነሱንም ነው፣ አላወቁም እንጂ። ሙስሊም ምንም ጊዜ በየትኛውም ሰዓትና ጊዜ የፈለገ ነገርና ነገር ቢፈጽሙ ወላሂ እስልምናን ማጥፋት አይችሉም። ለሚያደርጉት ይሁላ እኛ ጠልተን እንድንወጣ እያወጡም ነበር፣ ስንወጣ ነበር። ሙስሊሞች ወጥተዋል፣ ታስረዋል። ይህንን አሁን አገኘን የሚባለውን ድል ምክንያት ሆኖ ያስገኘው ሙስሊሙ ነው፣ ሌላው አይደለም። ዛሬ ግን ወደ ኋላ እየተገፋን ወደ ኋላ የቀረነው እኛ ነን። ከዛም አልፈው ደግሞ ቤቶቻችንን የአላህን ቤት የአላህን ቃል ቁርአንን እያቃጠሉ በየቤተ ክርስቲያኑ በየትምህርት ቤቱ በየዩኒቨርሲቲው እየተቀደደ ነው የአላህ ቃል። ይህ ሁላ የነሱን ጥላቻ እያሳዩት ያለው ነገር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኢንተምሰስኩም ሐሰነቱን ተስኡሁም፣ እናንተ መልካም ነገር ቢያገኛችሁ በጣም ያማቸዋል፣ ያቃጥላቸዋል። አሁን የሚታየው ትንሽ ጭላንጭል ነገር ለምን ይሄን አገኙ? ሙስሊሞች ለምን ስለ ታሪካቸው ተናገሩ? ሙስሊሞች ለምን ባንክ ተከፈተላቸው? ሙስሊሞች ይሄ ነው የሚያቃጥላቸው ያለው ማለት ነው። ኢንተምሰስኩም ሐሰነቱን ተስኡሁም አላህ የተናገረው ቃል ነው። ይሄ መልካም ነገር ቢያገኛችሁ በጣም ያማቸዋል፣ ያቃጥላቸዋል አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ወኢንተምሰስኩም ሱኡን፣ እናንተን ደግሞ መልካም ነገር ወይ መጥፎ አደጋ ቢነካችሁሳ የፍራሁ ቢሃ፣ ይደሰቱበታል፣ ይደሰታሉ፣ ይጨፍራሉ። ዛሬ ትናንትና ሲጨፈር የነበረው መስጂድ ተቃጥሎ ሲጨፈርበት የነበረው ጭፈራ በአገራችን በወሎ እንደሚታወቀው ይሄ ጭፈራ አንድ ሰው አግብቶ ሚስቱን ልጃገረድ ሆና ካገኛት የሚጨፈረው ጭፈራ ነው። ሁላችሁም ታውቁታላችሁ፣ የተጨፈረው ጭፈራ ማለት ነው። የአላህ ቤት ተቃጥሎ ዛሬ ሙስሊሙ እንደዛ ቢያደርግ ምንድን ነበር የሚባለው? በዓለም ላይ ተደርጎ የማይታወቅ ሰው አጥፍቶ ይሸሻል እንጂ እንደዚህ አድርጎ ይሄ ማለት እነሱን የሚደግፏቸው እንዳሉ ከጀርባቸው ከኋላቸው ሆኖ አይዞህ በርታ ቀጥል የሚላቸው እንዳለ የሚያሳይ ነው። አልহামዱሊላህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንዳለው
وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وعسى أن تحبوا شيئا وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم عنداتشن نجر مطلاتاچو ግልጽ ነው على الله جل وعلا ነገር ግን ያ ነገር ለእናንተ መልካም ነው على الله سبحانه وتعالى ያ ነገር ለእናንተ መልካም ነው ዛሬ ያቃጠሉት መስጂድ ለነሱ ደስታ ሊሆን ይችላል ለኛ ግን ኸይር ነው ኢንሻአላህ ምናልባት ከተኛንበት እንድንነቃ ከተኛንበት እንድንነሳ ዲናችንን ከሁሉም ቅድሚያ እንድንሰጥና ማንነታችንን ማሳየት የምንችልበት መንገድ የሚፈጥርልን ሊሆን ይችላል ያጣነውን መልስ ልናገኝበት የምንችለው ሊሆን ይችላል ማለት ነው ነገር ግን ይሄ ለኛ መልካም ነው ብለንም ደግሞ እጃችንን አጣጥፈን መቀመጥም አይደለም ማለት ነው ስለዚህ መጠንከር አለብን ይሄንን ጉዳይ ማንኛውም የመንግስት አካል ትኩረት ሰጥቶ የሙስሊሞች መስጂድ መቃጠል ከዚህ በላይ በቃ መሆን አለበት ከዚህ በላይ የተቃጠለውንም እንዲመልሱልንና ይሄንን ተግባር ያተገበሩ ሰዎችም በህግ እንዲቀርቡ ሙስሊሙ ያቀረበ ለህግ ይሰጣል እነሱ ይፈታሉ በጓሩ ይሄ አይነት ነገር ከዚህ በኋላ መቀበል የለብንም ነው ኢንሻአላህ اللهم انصرنا الله نصر ይስጠን አላህ Subhanahu Ta'ala ያቃጠሉትንም እነሱ ናቸው የሚቃጠሉበት እንጂ ሙስሊም አበደን ይነሳበታል እንጂ አይቀጠልበትም سبحانك اللهم الله اعلم الله ይርዳን አላህ የተበደሉትን ሙስሊም ወንድሞቻችንን በዛ ላይ ንብረታቸው የተቃጠለባቸው የተዘረፉትንም አላህ Subhanahu Ta'ala በቦታው የበለጠን ይተካላቸው ኢንሻአላህ ተዓላ ደግሞ ሐቃቸው ተነፍጎ አይቀርም አላህ Subhanahu Ta'ala ያያል ይሰማልና ማለት ነው አላሁ አለም جزاكم الله خير الجزاء بأروميا مسلم ميديا لما مسجني مكرالله قالتوما رب جزاسي نهادي بسو كبجمتوتا دقيفتو تردفتوتا كينيا بكجر تمرتي قوباتين سي مسجدا في ليبان قرتي بيكينا خيست تجركون نهايات سوجتشا إن شاء الله الباري برنامج برات هم ولدت ديمنوت عسمان إن شاء الله نقاس نتدامت داشيرو ليفقودا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله